Harkafuni akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun sagantaa keenya kan isinirraa isiniifiti. Sagantaan keenya isinirraa isiniif jedhu torbaanitti guyyaa tokko sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, gaaffiiwwan bashannansiisoo barsiisotaan kan garaagaraa of keessatti qabatee hawaasa keessa deemuudhaan gaggaafannee deebisaa itti godhuudhaan kan ittiin isin biraan geenyudha. Kurfiin keenya jalqabeeti jira, hanga xumuraatti nu hordofaa. Me jalqabarratti maqaan keenya? Anu Abdulqaadir Abdiinaan jedhama. Hafiz Kadir. Maqaan kiyya Umar Abdulkarim. Abdurrahman Mamma Shabbo. Maqaan koo Jamaal Oggaarii Waaqa jiraan jedhama. Jamal Fars. Tolegaa kabajamtoota hordoftoota keenya arraan tana gaaffiin keenya kan jalqaba waa'ee afaan irratti xiyyeeffata. Kana yeroo jennu afaan akkuma kamii mallattoo namoonni itti waliif galan akkasumas illee hiika garaagaraati qaba jechuudha. Gaaffiin keenya kan jalqaba guyyaa arraan tanaatis hiika jechaa yookaan hiika walalloo sirba tokko irratti xiyyeeffata. Dooktarri kabajaa artistii Ali Birraan yeroo wahii Assaa Balahoo Gurraan Malahoo karaa manni abbaa gadaa isaa dhaqeen galmasaa jajjabeessa jechuudhaan sirbeetti ture jechuudha. Nutis gaaffii keenya kanarraa kan jalqabaatiif jennee Assaa Balahoo Gurraan Malahoo jechuun hiikaan isaa maali jennee namoota garaagaraa gaafanneeti jira. Deebisaanii akkanaan daawwanna. Gaaffiilee muraasa si gaafanna. Wallisaan Ali Birraan yeroo sirbu Assaa Balahoo Gurraan Malahoo jedha. Assaa Balahoo jechuun maal jechuudha? Assaa Balahoo jechuun beena. Tole Gurraan Malahoo jechuun Gurraan Malahoo jechuun gurraanni dhageessaa. Assaa Balahoo jechuun hiikuma yaada tokko ibsaa jechuudha. Yaadni sangaa namuu waan yaadu qaba. Assaa Balahoo jechuun akka yaada tokko hiikuu jechuudha. Tole Gurraan Malahoo jechuun Gurraan Malahoo jechuun immoo gurraan na dhaggeeffadhaadha. What? Kottaa walii qabamaa tumaa jechuudha. Assaa Balahoo uummataaf galchuudhaaf. Gurraan Malahoo jechuun Gurraan yoo dhageessan kottaa ol kaa'atumaa jechuudha. Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes. Look at him. Assaa Balahoo Gurraan Malahoo jechuun Assaa Balahoo kun simbirroo tokko jira akkana shalolee shawjoo. Assaa Balahoo jedhaniin isa shalawjaa hedduu deeman. Gurraan Malahoo jechuun dhageettisaa keessa. Kana doktorri Ali Birraadhaa kana Assaa Balahoo kana irratti nu dabarsaa. Assaa Balahoo jechuun gammachuu abbaa gadaati. Karaa manni abbaa gadaa eessa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa jedha. Gurraan Malahoo jechuun Gurraan Malahoo jechuun dhageettii isaatiif. Dhaqee yookaan gurraan arguu yookaan dhaqee ilaaluuf. Assaa Balahoo yoo karaa mana abbaa gadaa eessaa kan jedhu gaan akka yaadutti deemsadha. Deemsana keessatti karaa mana abbaa gadaa geessu eessaanii waliin deemnaa kan jedhu jechuudha. Galma sana ga'uuf wal faana hin deemnaa waliif gallee lama sadii afur taaneetu bakka sana geenyaa kan jedhudha itti fakkaatan akka kootti. Oh my God! Assaa Balahoo Assaa Balahoo guddaa jiru torgoomini afaan Amaaraatti ni jira. Afaan Oromootti Assaa Balahoo guddaa jechuun hedduu naan galle. Gurraan dhageettiidha. Akka nuti akka fakkeenyaatti akka dhageetti qoflanna. Gurraan Malahoo jechuun gurra malee jechuudha. Dhageettii malee. Assaa Balahoo jechuun maal jechuudha? Assaa Balahoo jechuun wallumaan beeka malee yaa'u afaan Oromoo fa'aa ka walii kun jabaata beekee Assaa Balahoo jee wallisa malee. Tole Assaa Balahoo qofa osoo hin taane Gurraan Malahoo illee ni jaalladha. Gurraan Malahoo jechuun Gurraan Malahoo jechuun gurraan hin beeka.
Toligaa kabajamtoota hordoftoota keenya saganticha keenyatti akka bu'aaraadhaa bashannanaadhaa jirtan abdii guutuu qabna ammallee gaafii biraa tokko gaafanneeti turre gaafiin kunis jijjiirraa jechoota afaan faranjiidhaatiin jiru gara afaan oromootti jijjiiruudhaani gaafiin nuti gaafannes pilis jechuun afaan oromootiin maali jechuudhaan gaafanne namoonni deebisaanii bifatti fakkaateen bifa kanaan nuuf deebisan jechoonni afaan faranjii keessatti jiran fakkeenyaaf yes jechuun gara afaan oromootti yoo jijjiiramu sirriidha jechuudha okay jechuun tole jechuudha Pilis jechuun afaan oromootti maal ta'a? Pilis jechuun dhaabbaduudha. Pilis jechuun dhiisii jechuudha waan tokko dubbii akkanaa kana dhiisii yoo jijjiiramu dhiisii waan tokko. No, God, please, no, no! Pilis jechuun Ingiliffaa sitti beektaa? Mee afaan oromootti maal jechuudha? Eeggadhu jechuudha. If eeggadhu. Oh my God! Pilis jechuun afaan Ingiliffaatiin afaan oromootiin maal ta'a? Ingiliffaan gattaa afaan oromoo gattaa jechuudha. Ingiliffaan pilis jechuun gattaa jechuudha. Pilis jechuun afaan oromootti maal jechuudha? Pilis jechuun afaan oromootti ussu jedhamu akkasuma fakkaata. Pilis jechuun waan takka dhaabii yookiin ussu jechuudha. Maaloo jechuudha. Okay yoo jenne tole jechuudha hiikisaa. Pilis jechuun afaan oromootti maal jechuudha? Maaloo jechuudha pilis jechuun. Yeroo ammaan tanaa uummanni parsantaan guddaan toora sooshaal miidiyaadhaa fayyadamuudhaan ni beekama. Keessumattuu toora sooshaal miidiyaa keessaa inni tokko kan uummanni baay'inaan fayyadamu Feesbuukidha. Kabajamtoota hordoftoota keenya uummanni keenya wantoota ittiin fayyadaman kana hangam takka hubatan salphumatti mee gaafii nuti guyyaarraan tanaatiif qabanne Feesbuukii jechuun afaan oromootti maalii jechuudhaan gaafanne namoonni deebii isaanii bifa kanaan nuuf deebisan. Sooshaal miidiyaa keessaa namoonni irra guddaan Feesbuukiin fayyadamanii Feesbuukiin fayyadamtaa? Ani fayyadamu. Mee Facebook jechuun hiikisaa maal? Facebook jechuun bakka yaalam gananyaadha. Waan addunyaa hundatti argan. Hiikkaan isaa moo nuti akkatti beeknu ta'e FB'dha yeroo julaatti FB'dha wanta irraa malee karaa kanatti simma. Facebookiin fayyadamtaa? Xiqqoon hin fayyadamu. Mee Facebook jechuun gara afaan oromootti yoo jijjiiramu hiikisaa maal? Facebook jechuun fuula kitaaba walitti qabama oduu addunyaa jechuudha. Facebookiin gara afaan oromootti yoo jijjiiramu maal ta'a? Kanan beekutti hojjetaa fuula kitaabaa. Amma direct meaning na kan jette. Direct meaning akkasi. Feesbuukiin gara afaan oromootti yoo jijjiiramu yoo fara deennee malee waan biraa na gabaadha. Fara deennee na qofa. Tole Facebookiin fayyadamtaa? Gisee hundanii fayyadamaa. Mee Facebook jechuun afaan oromootti maal jechuudha? Facebook jechuun afaan oromootti amma beeku neelaa galee jira. Kitaaba baqa qal'aalumatti. Facebookiin hiikisaa gara afaan oromootti jijjiiramu maali? Feesbuukiin fuula kitaabaa jechuudha gabaabumatti. Feesbuuk kan jedhudha fuula kitaabaadha. Tole Facebook jechuun afaan oromootti maal jechuudha? Facebook jechuun Feesbuuka hawaasa tokko bal'ina addunyaa irra baqa hawaasa baqa Facebook yaada kuwa yaadu baqa. Facebookiin gara afaan oromootti yoo jijjiiru hiikisaa maal ta'a? Facebookii afaan faranjiidha. Afaan oromootti gaa. Entre la piedra de Chipiona, del Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve.
Qorannoon bara 2019 akka lakkoofsa faranjootaatti gaggeeffame tokko akka addeessutti uummanni Ameerikaa parsantaan 87 waa'ee Ameerikaa wanti isaan beekan tokkolleen hin jiru jechuudhaan addeessa. Kana jechuun uummanni Ameerikaa parsantaan 87 waa'ee Ameerikaa gonkumaa wanti isaan beekan tokkolleen hin jiru. Kana jechuun waa'ee siyaasaa, waa'ee dinagdee, waa'ee hawaasummaa uummata Ameerikaa parsantaan 87 wanti isaan beekan hin jiru jechuudha. Qorannuma kanaan gara biyyattii keenyaatti finnee tilmaama keenya kan keenya yoo ta'e biyyattii keenya keessatti kana caalaa ta'uu danda'a. Nutis kana sababeeffachuudhaan har'aan tana gaafii tokko qopheeffanneeti turre. Gaafiin keenyas uummata keessa naanna'uudhaan pirezidaantiin Itoophiyaadha kan yeroo ammaa eenyu jechuudhaan gaafanneeti turre. Deebii isaanii bifa kanaan daawwanna. Tole, pirezidaantiin Itoophiyaa maqaan isaanii eenyu? Dr. Abiy Ahmed jedhani. Mee pirezidaantiin Itoophiyaa maqaan isaanii eenyu? Pirezidaantiin Itoophiyaa kan yeroo ammaa kana hin beekne maqaa isaanii. Oh my God! Pirezidaantiin Itoophiyaa kan yeroo ammaa maqaan isaanii eenyu? Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed. No, God, please, no, no! Mee pirezidaantiin Itoophiyaa kan yeroo ammaa maqaan isaanii eenyu? Dr. Abiy Ahmed jedhama. Yeroo ammaan tana biyyattii kana namoonni bulchaa jiran keessaa baay'inaan namoonni bulchitoota biyyaan beekan. Mee pirezidaantiin Itoophiyaa maqaan isaanii eenyu? Pirezidaantiin Itoophiyaa amma bulchaa jiran kan amma bulchaa jiran adde eenyuun Presidente Saalawarq da dhalaadha. Saalawarq Zeebdee. Toligaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya kan isinirraa isiniif jedhu guyyaa har'aan tanaatiif jennee walitti qindeeffannee gaafiiwwan bashannansiisoo barsiisotaan kan garaagaraa keessatti ammannee isin biraan gahaa turre kana fakkaata kurfii keenya kanumaan waliif galchina torban sagantaa fakkaattu biraatiin hamma wal garuutti warra torbaan nu haa godhu nagaatti.